Aganyaa Utashagar Boonii pireezidantii naannichaa ta'e. Itoophiyaatti naannoo 10ffaa ta'uun kan hundaa'e naannoo Sidaamaatti obbo Daasta Leendanoo pireezidantii naannichaa ta'uun muudame. Oduu wal fakkaatuun manni maree naannoo Gambeellaa mootummaa haaraa hundeessuu fi yaa'ii akka jiru obbo Umar Hujulu pireezidantii naannichaa gochuun muude. Akkasumas man maree naannoo Affaar yaa'ii jalqabaa waggaa tokkoffaa geggeeffateen obbo Awal Arbaa pireezidantii naannichaa taasisuun filate. Hoogganooti haaraan muudaman itti gaafatamummaa isaaniitti kennamee baachuuf wadda galan. Itoophiyaatti iddoowwan garagaraatti filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa fi riifareendamiin geggeeffamaa ture. Filannoon kun naannoo uummata kibbaa, naannoo Somaalee fi naannoo Affaarii, naannoo Hararii bakka filannoon waxabajjiin geggeeffamaniitti taasifama. Filannoo fi riifareendamii kanaa fi uummanni miliyoon 7,600 galmaa'u boodiin filannoo beeksisee ture. Galaana Balaa dabalataan isiniif dhiyeessa. Iddoowwan amma dura filannoon sababa garaagaraatiin hin gaggeeffamiin keessatti har'a fulbaana 30 bara 2021 filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa fi riifareendamiin gaggeeffamaa oole. Guutummaa naannoo Somaalee fi Hararii keessatti filannoon kun har'a gaggeeffamaa oole. Naannolee akka Amaaraa, Oromiyaa, Beenishaangul Gumzii fi uummattoota kibbaatti ammoo iddoowwan muraasatti filannoon marsaa 6ffaa sababa nageenyaa fi dhimmoota birootiin osoo hin gaggeeffamiin hafuun isaa ni yaadatama. Teessuma paarlaamaa naannoo Tigraay 38 dabalatee teessumni 102 filannoo waxabajjiitiin osoo hin guutamiin kan hafe yoo ta'u, filannoo naannoo Somaalee fi Harariitiin gariin isaa ni guutama jedhamee eegama. Keessattuu filannoo naannoo Somaaleetti baatii waxabajjii gaggeeffamuuf ture irratti sababa paartileen Izemaa fi Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen iyyata dhiyeessaniif filannichi akka dheereffamu taasifamus filannichi gaggeeffamuuf yeroo torbeen muraasa hafu dhaabbileen siyaasaa dorgomtoota 3 komiin dhiyeessanii turan furmaata waan hin arganneef filannoo keessaa of baasaniiru. Kana jechuun ammoo naannicha keessatti dhaaba badhaadhinaa qofatu filannoo har'aa kanaaf dorgomaa jira. Naannoo Hararii kabaayina uummataa fi bal'ina lafaan naannolee kaan irra xiqqaa ta'e keessattis har'a sagaleen kennamaa oole. Gama kaaniin naannoo uummattoota kibbaatti godinaalee 5 fi aanaa addaa tokko walitti makuun yaada naannoo 11ffaa ijaaruuf yaadame irratti har'a sagaleen riifareendamii kennamaa oole. Har'a uummattoonni Koontaa, godina Lixa Oomoo, godina Beench Maajii, Kafaa, Daawuroof Shakkaa naannoo uummattoota kibbaa irraa adda bahuun naannoo kibba lixa Itoophiyaa hundeessuu fi dhiisuu irratti sagalee kennaniiru. Filannoo fi kenniinsa sagalee riifareendamii har'aa gaggeeffamu kanaaf uummanni miliyoona 7.6 ka galmaa'e akka ta'e boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Sa'a muraasa dura miidiyaaleef ibsa kan kennan dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Burtukaan Midhaqsaa filannoon naannoo Somaaleef Harariitti gaggeeffamaa jiru akkasumas riifareendamiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa naga qabeessa ta'ee gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii German Africa Foundationiin Komishinii Olaanaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Daniel Baqqala badhaasuun sirrii miti jetti Human Rights Watchitti Daayireektara gaanfa Afrikaa akka taate Letitia Bayden. Badhaasni isaa yeroo isaa eegatee akka hin taane fi ergaa immallee ka dabarsuu jetti. Waliigaltee US fi Taliban barkum 2020 taasisaniitti kufaatii Afgaanistaan ariifachiisee jedhan qondaaltonni olaanaan humnitisaa US. Dubbii himaan humnitisaa Lloyd Austin man maree bakboota tajaajila waraanaa irratti ragaa kennee waliigalteen kun Taliban caalatti akka jabaatu godhee jedhe. Lolman hidhaa Ikwaadotti yakamtoota walgareeffatan jidduutti eegalanii xiqqaatti namoonni 116 qondaaltonni man sirreessaa himan. Lola gaaf qibxaata man hidha magaal wayaaqiliitti uumameen mataan hidhamtoota 5 irra muramee kaan immoo rasaasan dhahanii du'an. Koomaandariin poolisii Fausto Beunyoon hidhamtoonni bombiilee darbatanii jedha. Miseensa Paarlaamaa Malaawii ka ture Clement Chiwaayaan mammaree keessatti rasaasan ufajjeesse. Chiwaayaan ka bara 2014 akkuma 2019 afyaa'ii mammaricha ture konkolaataa irratti miseensota paarlaamaa wal dhabuu himan. Hoogganaanii sabab dhukkuba pooliyoo wiilcheer irratti fayyadamaa ture konkolaattota gargaar ajajee garuu argachuu hin dandeenye. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa qondaaltonni UN 7 sa'aatii 72 keessatti daangaa biyyattii gadhiisanii akka ba'an ajaje. Ministeerichi akka jedhutti murteen kun kan fudhatamee fi namoonni kunneen dhimkeessoo biyyaa keesseenuu fi lammii biyya alaa akka biyyaatti himatamuu hin dandeenye ta'uu isaaniif hooggantoonni deeggarsa namoonni UN mootummaa Itoophiyaa deeggarsi naannoo Tigraay akka hin gallee fi beekaa dhaqee jechuun himatti Galaana Balaa gabaas qaba. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti waraanni humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti erga jalqabee amma ji'ootni 10 darbaniin wal qabatee
dhaabbilee idil-addunyaa deeggarsa namoomaa dhiyeessan gariinii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ataakaaroon erga dhaga'amuu eegalee bubbuleera. Ejensiiwwan gargaarsaa fi mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jala jiran dhiyeessii deeggarsa namoomaa fi sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti dhalateef mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin malle gochaa akka turan mootummaan Itoophiyaa himachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa ibsa har'a fulbaana 30 baaseen ammoo hojjettoota gargaarsaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 7 dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfattaniittu jechuun sa'aatii 72 jechuunis guyyaa 3 keessatti biyyaa akka ba'an murteessu beeksiseera. Kanneen Itoophiyaan biyyaa ari'atte Itoophiyaatti bakka buutuu UNICEF Adel Kihodir, UN'tti hooggantuu waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa Maarsii Vigoodaa, UN'tti gargaarsa dhimma nageenyaa fi misoomaa Kisiweesii Saanisikuloote, waajjira UN'tti itti aanaa hoogganaa kataan Sa'aadaa Muhammad Heersii, UN'tti hooggantuu garee hordoffii fi gabaasaa Saanii Onyogubuulaa, waajjira UN Itoophiyaatti itti aanaa qindeessaa deeggarsa namoomaa Giraan La'itee, akkasumas UN'tti qindeessaa deeggarsa yeroo eeggannoo Gaadii Eltaahir Mu'aadiidha. Deetaan ministeera Haajaalaa Itoophiyaa obbo Redwaan Huseen waxabajjii 15 ibsa miidiyaaleef kennanii turaniin dhaabbileen deeggarsaa keessumaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akeekkachiisanii turan. አንዳንድ አካላትም በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት qaamoleen tokko tokko keessumaa UN fi qaamoleen deeggarsa namoomaa qindeessina jedhan tokko tokko addatti Itoophiyaa keessa ramadamanii kanneen qindeessaniin alatti fagoo ta'anii gargaarsa caalaatti propaagandaa warra qindeessan mootummaa Itoophiyaa muddaa fi maqaballeessuun duula gaggeessaa jiru. Kanas mootummaan akeekkachiisuuf yaaleera. Haalichi akkasitti kan itti fufu yoo ta'e waliin hojjechuuf walii galtee jiru keessa deebi'ee ilaaluuf garii ammoo biyyaa baasuuf haalletti dirqamu uumamaa jira. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanis ta'e qaamni Itoophiyaan gargaara jedhu kamuu deeggarsa dhiyeessuu fi namooma irratti qofa akka murtaa'u hubachiisuu fedha. ለማሳሰብ ይወዳል። Dhiyeenya kana dhaabbileen gargaarsaa UN mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayiif deeggarsa kan geeffamne danqaa kaa'eeraa jechuun kan komate yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa ammoo konkolaattotni amma dura deeggarsa fe'anii garasitti imalan deebi'uu dhabuu akka sababaatti dhiyeesseera. Deeggarsa dhiyeessuuf murannoo akka qabus himee ture. Murtee kan hordofee ibsa baasee UN hojjettoonni isaanii Itoophiyaa keessatti gargaarsa barbaachisaa namoota rakkisa guddaa keessa jiruuf dhiyeessuu him. Dabalataan hojjettoota isaanii biyyattii keessa dalagaa jiran irratti amantaa akka qaban ibsan. Kanaaf akka isaan hojii isaanii barbaachisaa ta'an itti fufan mootummaa Itoophiyaa waliin wal mari'achuu himan. Hayyudure Itaanaa Baa'oo Kataanii fi hayyudure waliin wal dhibdee keessa jiran obbo Araarsoo Biqilaa Tibbana mootummaa haaraa naannoo Oromiyaatti dhaabbii badhaadhina hundees keessatti aangoo argatan. Waayilee Galaana Balaayee hoogganaa biiroo dhimmoota hawaasummaa Kataan obbo Araarsoo Biqilaa argattee waa'ee muudama isaanii irra dubbeesse. Jalqabaa muudama kanaa eeggatanii turtanii jechuun gaafate. Kuni waan nuti eegnelleedhaa miti jalqaba akkuma boordiin filannoodhaa waliigalaa filmaata yeroo dabre itti baasaa ibsetti muummichi ministeera biyyaa fuula duratti yeroo mootummaa jaarru warreen paartiilee siyaasaa ta'anii biyya keessatti filmaata irraa hirmaatan yoonii fi filmaata sanillee dabruu hanqatan taate waggaa 5 guutuu akkasumatti taa'aa callisaa jechuurra yeroo mootummaa jaarrutti isaanillee ifitti daballee biyya jaaru jechuun laafaa miti akkasitti yoo goonee wayyaadhaa hajuu dubbatuunsaa kan yaadatamaa jechuudha. Nuti gama keenyaanis waan filmaata kana keessa hin turinii fi wanni akkasii nutti dhufa jenneetillee waan yaadne hin qabnu jechuudha gama keenya. Kanaaf gaafum sana muudama keessan dhageessan moo san dura guyyoota muraasa dura quba qabaattanii turtan? Guyyaa muraasa dura nutti himanii turanii hirmaannaa keessatti addi bilisummaa Oromootis akka naannoodhaa fi federaala irraa illee hirmaatu yaada qabnaa akkasitti kana quba qabaadhaa kayyuu nutti himanii jechuudha. Dhaaba fi jabeeffatanii hojii mataa dhaaba fiis hojjechaa sanis hojjechuun hin dhoorgu hin jiru. Waan kana immoo keessa hafuurra yoo keessa jiraatan irra gaariidha. Kara nagaatti inni qabsoonna jennee eegaas jiraannetti. Ayyee adeemsi namoota dhaabbilee siyaasaa mormituu keessaa itti filatamanii aangoon kennamaafii jiru namoota hedduudhaaf ifa miti. Kan keessan
dhuunfaadhaan moo karaa dhaabaadha kan gaaffiin nama nuu kennaa jedhame moo kamitti ture adeemsi filmaataa sun? Lakki sirnumaan kana waan namaa isaan keessaa hin seenne akkuma dhaabaatti naannootti nama tokko federaalattis nama tokko akkas yaadnee yaniituma dubbatan malee isaan abaluu nuu kannaa abaluu dhiisaa waan jedhan hin qaban waanuma akka dhaabaatti nuti wal mari'anneetuma akka koree jiraachuutti wal bira jirru mari'annee waan kana akkam haa goonu jennee irra geenye malee waan isaan maqaa namaa dhawanii abaluuchi nuu kannaa abaluuchitti nuu kannaa kajaa waan dubbatan hin qaban. Kanaaf amma dhaaba adda bilisummaa Oromoo ka isin waliin hariiroo qabdan keessaa mootummaa federaalaa keessattis ka hiree qabaatu filatamee jira jechuudha. Nama tokko nuu kannaa jangaasaniis kanumaaf jiraannaa jechuudha sanis. Imaammata dhaabni keessan fakkeenyaaf ramaddii hojii amma isinii kenname irratti qabu booddeetti jedhanii yookaan wal keessa ka amma mootummaan qabu wajjin wal keessa fuudhanii uummata tajaajiluun salphaa ta'a jettanii yaaddu moo ulfaataa ta'a jettanii yaaddu? Lakkii kun nutti ulfaataa kajuun qabamu xalloo qabnurraayis haala hundaas uummanni keenyaas uummatuma keenya uummataas tokkuma qabna biyyaas tokkuma qabna hundeedhaan ammoo waan tokko nu godhuutu jira jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu irratti ilaalcha tokko qabna akka hojiidhaatti waan guddaa ulfaatu hin qabu jechuudha. Obbo Araarsoo wal dhibdee dhaaba keessan keessa ture hordofee qoodinsi dhalateera ergasii amma immoo muudamni keessan gaafa dhaga'amu namni gariin dursaniiyyuu badhaadhina ta'aniiru isiniin jedhu isin badhaadhina taatanii deebiin keessan maali? Dhaabuu badhaadhinaan taane nuti kaleessaas arraas durus adda bilisummaa Oromooti malee hin taane waan biyya guutuu keessatti nus keessaa hafuurra keessa jiraatu ka jennu malee waan paartii badhaadhinaa taate hin qabdu jechuudha. Yoo paartii badhaadhinaa taate maqaa kana guutuu ofirraa dhiifteetuma achi keessaayis baatee labsitee nageetti jettee keessaa baatee ogummaatti qabdu barbaaddattee achi keessatti paartii san akeeka siidhaatiif sirna siidhaa fudhattee seentaa jechuudha. Kun akkasii malee waan taame hin qabu humgaamaa namni keenya hubannoo dhabuurraa jibbansarraa waan akkasiitirraa namni waan fedhe ololoo fudha danda'a nuti kaleessaa zarraa adda bilisummaa Oromooti. Ayyee wal dhibdeen hayyu duree abaa obbo Daawud Ibsaa wajjiniin qabdan ka isaaniin taliigaman waliin garaagarummaan dhalatee ture walitti dhufuun danda'amee jira maalirra jirtu? Rakkinni kun ammatti eegaa rakkoon san daddalate boodatti gariin namaatis gaamanii hidhaatu jira. Obbo Daawudis mana hoogaa gadi bahaa jiranii kanaaf nagummaa keessaniin mana ture akkuma jenitti jiranii kanaaf namnis ittiin dhaqu kanaaf ammaan tanatti waan qaamaan walitti dhufnee waan jenne hin qabne ammoo fuula duratti rakkoon san walitti dhufnee yoo mari'anne numa furama jennee yaannaa jechuudha waan guddaadhaa miti namni wal dhabbii dhuunfaatis qabu hin jiru fuula duratti gaanii furama jenneetuma abdannaa jechuudha dhimmi warreen mana hidhaa jiranis qabsoo keessatti qabsaa'aatu hidhamaa rakkoon adda addaa ni mudataa ammoo deebanis akka baanis ni abdannaa. Baay'ee galatooma obbo Araarsoo gaaffiiwwan koo hanganuma yeroo gaarii qabaadhaa ka. Ayyee fayyaa ta'a galatooma. Dhaggeeffattoota nuti dabalataanii dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti barreessaa olaanaa akka ta'e Antooniyoo Guuteres galgala kan ibsa baasen hojjettoonni isaa Itoophiyaa keessaa ari'amuun is rufachiisu himu hojjettoonni isaa naamusaan hojjechaa ture ibsa. Dhaggeeffattooteenna sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif galatooma isaniin jedha mammaasii galgala kanaa namijees malee aniin du'uu adoo jedhu boofii du'ee jedhan hiikan isa san biraatti maanii koomentii keessatti nu beeksisa sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isaniif dhiyeessan asli galgalooti hagbor isaatti akkana nagaa akee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.